jaalala irratti wanta qabanii isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni chaanaalii keenya taatan iddoo diimaa gara jalaa jiru subscribe gochuudhaan akka nu deeggartan isiniin jennam. Dubartii jaalala qabsiisuun akkamitti dandeessum? Dubartii wayii erga jaalattee booda akka isheen si jaalattu osoo hin jaaladhe ishee hin jedhin adda baafachuu dandeessaa? Kan jaalatte yoo si ta'eyyuu osoo ofirraa hin beeksisin akka isheen deebistee si jaalattu gochuu qabda. Malootawwan dubartiin takka akka isaan itti si jaalatan gochuu dandeessu. Jalqaba irratti hin ariifatin, ibsachuuf hin jarjarin, suuta taphachuu qabda. Jarjartee yaada garaa keetii fi icciitii garaa kee keessa jiru dhangalaasuuf hin qabdu. Ifachuun sirra hin jiraatu. Obsaan eeguu qabda. Lammaffaarratti hordoffii madaalawaa ta'e barbaachisa. Yeroo hunda ishee qofa hordofuu hin barbaachisu. Kunis lafumatti waa'ee kee akka dhimmomtu taasisa. Dubartii yoo umrii xiqqoo taates ilaalcha gabaabaa qabaatte namni gatii hin qabne si seeti. Akkasumatti si tuffatti. Kanaafuu dhiironni hordoffii madaalawaa ta'e hin godhiniifi. Of jaalachuu. Mataa keetiif ilaalcha bareedaa qabaachuu sirraa eegama. Yoo ati of tuffatte namni biraa si hin kabaju. Kanaafuu of kabajuu fi ilaalcha bareedaa ofii qabaachuun akka isheen si hin tuffanne si gargaara. Kanaafuu of jaalachuu qabda. Afuraffaarratti of boonsuu. Of boonsuun barbaachisaadha. Nama fayyaa taatee mul'achuun, uffata sirraa bareedaa uffachuun, foolii nama hawwatuu fi kanneen kana fakkaatan of eeggannoo dhiira tokkorraa barbaachisan gochuu qabda. Ofitti amanamummaa guutuu qabda. Shanaffaarratti ofitti amanuu qabda. Hamma ilaalcha bareedaa mataa keetii qabaatutti ofitti amanuu ni ulfaata. Waan dubartiin si jaalachuu diddee fi yookaan waan nama jaalala qabsiistee dadhabdeef jettee yaada of tuffatte ta'e of ta'ii mul'adhu. Ofitti amanii. Ofitti amanamummaan baay'ee murteessaadha. Dubartiin nama dhiira ta'e ofitti amanu waan jaalattuuf jecha. Ja'affaarratti icciitii qabaachuu. Amaloota akka hinaaffaa dhoksuu qabdu. Dhiironni biroo yoo ishee kan hordofan ta'e hinaaffaa kee dhoksuu dirqama ta'e. Hamma si jaalachuu ishee hubattutti hinaafuu guutumaa guututti hin barbaachisu. Kanaafuu icciitii qabachuun sirra jiraata. Torbaffaarratti kunuunsa. Akka namni ishee jaalatu ishee kunuunsuu qabda. Jaalala keef afaan otoo hin taane gochaan ibsachuu dursi. Ishee jajuu fi jabeenya ishee dinqisiifachuun gaariidha. Kanaafuu akka isheen jabduu taate itti himuu qabda. Saddeettaffaatti kabaja ishee eegi. Kabajaa fi iddoo barbaachisaa ta'e laachuuf yeroo isheen haasoftu gurra kenniifi. Nama biraa ishee xiqqeessuu dhaabuu akka isheen si yaadduuf carraa kenniifi. Kun ammoo akka isheen deebitee si yaadduuf karaa saaqama. Hirkoo ta'uufi. Hirkoo ta'uun yeroon isheen gargar barbaadde ishee gargaari. Gargaarsa ishee yoo gargaarte akka isheen garaa laaftuu si taasisa. Nama gara laafessaa akka taate waan hubattuuf yoo rakkoon ishee mudate daftee ishee cinatti argamuun akka iddoo siif laattu taasisi. 14ffaarratti haasawa bareedaa. Yeroo waliin haasoftan haasawa bashannansiisaa filadhu. Haasawaa fi taphni kee itti fufinsaan qabaachuu qaba. Yeroo hedduu akka isheen fedhii isheetiin dubbattu carraa kenniifi. Kun ammoo dubartiin akka ati iddoo kenniteef waan hubattuuf jecha. 11ffaarratti kennaa kenniifi. Waan gurguddoo otoo hin taane wantoota xixiqqoo yeroo argitu si yaadattu ta'uu qaba. Yeroo hedduu wantoonni ishee jaalattu dhimma itti baatu ta'uu qaba. Bilisummaa laadhuufi. Yeroo hunda ishee biraa jiraachuu hin qabdu. Yeroo hunda ishee barbaaduus hin qabdu. Bilbilaas ta'e qaamaan ishee akka si yaafattu carraa kenniifi. Jabaa fakkaachuu. Of laaffisanii isheetti mul'achuun irra jabaa fakkaachuu dubartii biratti iddoo siif laatti. Kanaaf waa hundaaf qophaa'aa ta'uu ofitti mul'isuudha. Kana jechuun gara waanuma qabne hunda ofirraa tuulu jechuu miti. Dubartii biratti wanta dandeessu hunda gochuu jechuudhaas miti. Waan dandeessu qofa gochuudha. Dubartii biraa faana ta'uu. Dubartii biraa faana deddeemuun hin dhaabin
birumatti nagaa gaafadhu, dubartii biraa faana haasa'u kokkolfuu itti of agarsiisi. Yeroo kana gootu hinaaffaa keessa waan galuuf iddoo siif qabaatti. Miira jaalalaa qoodiif ishee faana sosochii miilaa kararraa taasii. Carraa argame kamiinuu wal biratti argamu jiraanaan harkaa qabdaa. Harka keessaas galfachuu dandeessaa. Gochoota armaan olitti taasifne kana yoo tokkoyyuu jijjiirama irra yoo dhabde, iddoo kan siif qabne, miira jaalalaa kan irra hin calaqqifne yoo ta'e akkanuma yeroo kee gubduu turte waan ta'eef intala biraa barbaadadhu siin jennam. Egaa